Dhalachuu Israa'el bara 1948 hundeeffama basaasa Israa'eliin jalqabame. Basaasummaan ijaarsa biyyaatiif, siyaasaa fi waraanaaf akka ka'umsaatti kaafamus eessa akka basaasu, maal akka basaasu, maaliif akka basaasu ka'umsaa fi jalqaba basaasummaa dura qabxiilee kaafamanidha. Kanneen basaasummaa baanii achi buutee ta'an hedduu ta'us namoonni basaasaniif san eenyummaa namticha basaasa yoo ibsan itti gaafatamummaa namatti taasisa. Sanii fi basaasummaaf dandeettii basaasummaa kan nama gaafatuuf qabxiileen olitti eeraman akka ka'umsaatti yoo to'ine hundeeffama Israa'el murtee UN Filisxeen irratti dabarseen hirmaannaan Israa'el lafa Filisxeen irraa qabdu parsantaa 56 lafa Juwishootaa akka ta'u murteesse. Dhimmi kun biyyoonni Arabaa ja'a Israa'el irratti waraana akka labsan taasise. Israa'el burkuteessuuf ka'an. Garuu wal waraansi jalqabame Israa'el halka warra Ameerikaa fi Awurooppaan gargaarsa isaaniitiin moote. San booddee Joordaan, West Bank fi Jerusalem bahaa yoo qabattu Masri Gaazaa qabatte. Israa'el lafa Filisxeen parsantaa 78 fudhachuudhaan lolli xumurame. Achi booddee dhimmi basaasummaa Israa'el irree horatee dhufe. Israa'el dhaabbata odeeffannoo basaasaa 3 qabdi. Amaan, Shimdetii fi Mosaad jedhamuun tarree qabatanii jiran. Amaan humna waraanaa kan itti gaafatamu yoo ta'u, odeeffannoo diinaa kan lolaa fi humna waraanaa sodaachisaa ta'an funaanuudha. Shimbet dhaabbata nageenya keessaa kan basaasu yoo ta'u, inni kun ammoo shororkeessummaa biyya keessaa dhiibbaa Israa'el irratti taasifamu kan basaasuudha. Mosaad dhaabbata basaasaa kan biyya Israa'el yoo ta'u, kan gahoomee kan dhaabbate eegumsa shororkeessota Israa'eliin ala biyyoota Israa'eliin ala ta'an kan hordofu.